Ajjeefamuu artista Caaluu Hundeessaa hordofuudhaan boromtii isaa reenfi artistii kanaa gara magaalaa Amboo bakka dhaloota isaatti yeroo gaggeeffamaa ture. Reenfi magaalaa Buraayyuu irraa gara Finfinneetti deebi'uu waliin wal qabatee namoonni kumaatamaan lakkaa'aman hoggora reenfaa keessatti hirmaattaniitu jechuun shakkamanii hidhamaa jiraachuu mootummaan yeroo yeroon ibsaa jira. Kanuma waliin wal qabatee gaazexeessitoonni Oromiyaa Miidiyaa Neetwork OMN gaazexeessaa Mallasee Dirribaa, Muhammad Siraaj, Naasir Adam akkasumas gaazexeessitoonni kanneen biroon hidhamanii akka jiran maatii fi abukaatoon isaanii raadiyoo sagalee Ameerikaaf himaniiru. Gaazexeessaan OMN kan biraa Guyyoo Waariyoo ammoo wayita artist Hacaaluu Hundeessaaf gaaffiif deebii taasisetti wantoota artistiin kun dubbate keessaa mureeraa jechuun shakkamee hidhamuusaa abukaatoon isaa ibsaniiru. Dr. Tokkummaa Dhaabaa gorsaa seeraa fi abukaatoodha. Manneen murtii federaalaaf naannootti gaazexeessitoota OMN Muhammad Siraajiif Naasir Adam bakka jiran hin barree jechuun gaazexeessaa Mallasee Dirribsaa fi Guyyoo Waariyoof kanneen biroon mana murtiitti dhiyaachuu isaanii ibsaniiru. Nuti gaazexeessitoota OMN keessaa yeroo darbe kan abukaatoo isaanii tokkoffaa Mallasee Dirribsaa, lammaffaa Guyyoo Waariyooti. Kana wajjin tokko lammii keenya kan ta'e Kooliin kan jedhamu tokkos ture. Mallasaa fi Kooliin fa'aa galmee tokkorra. Isaanis akkuma galmee Jawaarfaa Baqqalaafaa waanuma afurii himatamanii kana irratti mormii kaafnee meejarreen kun tokko tokkoon isaanii kaan lammii biyya alaatii guddisaa nama kan Jawaarii guddisanii obbo Haasan Jimaa kan jedhamas wajjin turanii Guyyoon immoo egasii qobaasa fidanii dhufanii innis dura poolisiin Oromiyaa akkasa qabe isa gara poolis komishinii Oromiyaa kan naannoo Gloobaal akkasa geesse kanaa booddee immoo halkan fidanii poolis komishinii fi magaalaa Finfinnee akkasa kennan Kenya Haasanillee akka hin arganne dubbate kan shakkine gaafa Hacaaluudhaan intarviiyuu godhe waan gaarii keessaa kutee waan sabaaf sablammii walitti buusuu danda'u dhiyeessee sabaaf sablammiin akka walitti bu'an godheeraa kan jedhudha kan ittiin isaan shakkinee jiranii dhiyeessanii. Aadde Taaddalaach Magarsaa haati warraan gaazexeessaa Mallasee Dirribsaa Mallaseen yoom akka qabamee fi haala inni keessa jiru kan dhaga'ee jechuun raadiyoo sagalee Ameerikaaf himaniiru. Tole Mallaseen kan qabame gaafa guyyaa 25 akka lakkoofsa Itoophiyaatti jechuudha. Guyyaa akkasii gaafa sanaadha kan qabame. Hagamma akka cibsaachuu akka jirutti hin beekamu akka laawee jechuudha. Naannawa biirootii jedhamee beekaa biran jiru akka naleetti naannawa biirootii akka fudhatanidha. Konkolaachisaa jibsa wajjin. Waaree booda ta'uu isaan beekaa. Saatii isaallee umbii qubadde waaree boodadha. Alaalatti argiitiin bira baasaa ture gaatti siqinee dubbisuun hin danda'amne amma ammatti itti siqnee waan ol dubbisne hin qabnu. Ergasiise booda deebinee yeroo gaafannutti hin danda'amu jedhanii uffatumallee ammas immoo harkaa fuudhaatti kenna yeroo inni kan danda'amnedha kan nutti himan. Nyaata eeggeessaaf? Nyaata gonkumaa hin danda'amu jedhan. Geessinees hin beeknu nyaatas dubbisnees hin beeknu. Aadde Caaltuu Gazzaany haadha warraa gaazexeessaa Guyyoo Waariyooti. Guyyoon poolisii Oromiyaatiin torban lamaan kan mana jireenya isaatii qabamuu ibsanii yeroo ammaan kanas itti dhiyeenyaan gaafachuu fi wantoota barbaachisan kennuufiin rakkisaa ta'uu ibsaniiru. Duuba wanti dhaqqabi sagalee ittiin kennanii maatiin sagalee itti jaalam deemnee makaraan wayaan irraa fuudhanii amma ganam kanaallee deemee dhufee namni galchan duuba akkanumaan dhaabattee fageennaan isaa milleensi biraas inna biraas dhiyaatee dhaabatee gara federaalaa jira sagaleen irraan fuudhanii waan haasofnu walitti haasofnu harkumaan callaa nagaa wal fuunee gargar ba'a. Nyaata hongeessituufi? Nyaata hongeessan namirraan fudhatan. Sagalee mana murtii yaa eeyyamee fi warri poolisii duubaan dhoowwanii federaalaa warri federaal poolisii dhoowwisee waan dhoowwaniif hin beekne ergaan mana murtii nuti dhaqqabnee jedhanii didanii sagaleellee warrumaa dhiyeessaa isaaniyyuu achi dinnee hin kennina innellaanii durraa fudhachuu didan. Hidhamuu gaazexeessitoota kanaa ilaalchisuun waajjira abbaa alangaa waliigalaa federaalaa gaafanneerra. Obbo Fiqaaduu Tsaggaa Daaroktereetii Daarekteera yakka qindaa'aa fi daangaa ce'uuti. Gaazexeessitoonni OMN dhimmoonni ittiin shakkamanii to'ataman jechuudhaan tarreessaniiru. OMN ጋዜጠኞች የተጠረጠሩበት እንደሚታወቀው የአርቲስት ሃጫሉን ሞት ተከትሎ gaazexeessitoonni OMN kan ittiin shakkaman akkuma beekamu du'a artiist Hacaaluu Hundeessaa hordofuun OMN akka dhaabbataatti waamicha fincilaa gaggeessaa ture jira. Callisaan garuu hin jiru dhaadannoowwan jedhan turanii jiru. Garuu kana bilbilaanis namoonni akka qindeessan hambisuun osoo danda'amu darbee jira. Kanaaf gaheen gaazexeessitoota kanaa maaliif kan jedhudha. Kanaan duras sosochii duulaa kan fakkaatu gaggeeffamaa ture. Miidiyaa kanaan dubbiin jibbisiisaa darbaa tureera. Kanammoo kan gochaa ture gaazexeessitoota kanneen keessaati.
isa qulqulleeffataa jirra. Eessarraannoo ማለት ነው. Komii abbaatoof maatiin wal arguu dhabuu kaasan ilaalchisuudhaan obbo Fiqaaduun yaadattaanu kennaniiru. ጠበቃ ማግኘት አለበት. Abukaatoon isaanii isaan argachuu qabu. Yoo kun hin taane ni qulqulleeffanna. Kanaan alatti garuu maatiin arguu hin danda'anii daangaa qabaa kan jedhani sababa weerara COVID-19 irraa kan ka'e. Kun immoo isaan qofaaf osoo hin taane hundumaaf kan taasifamaa jiru. ለማንኛውም ለሁሉም Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif Tsahaay Daamtoo Finfinneerraa.